Ashama harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkamitti ragaa fayyaa keessanii nageenyi kan koo iddomaa fi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha turtii yeroo dheeraa booda ammas deebinee walitti dhufnee irraa kabajamtoota maatii chaanaala yuutuubii kiyya kana baga nagaa jiraattanii deebinee walitti dhufnee egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a wanti walitti nu deebise ajandaa oowwaa yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa gubbaa deemaa jiru keessattuu toora tiktookiin samuuna kana miidiyaa tiktook wal cinqee canaannaqee maal godhee deemaa yeroo dubbanna hamma xuraatti nafaa turaa iseen jedha hundi kennayyuu waan nutti mul'ate yaada mataa keenya miidhaa deemaa jiruu fi miidhaa dhufaa jiru irraa dubbannaa hamma xuraatti nafaa turaa iseen jedha chaanaalii kiyya kanaaf namni haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan maatiin haftaa egaan akkuma hundi kennaa wajjin quba qabnu obboleewwan kiyya tibba kana torbaan kana keessa biyya Saawudii keessatti Saawud Arabiyaatti ummanni Oromoo fi Amaara jedhee miskiina karaa deemu qabanii wal tumuun wal ajjeesuun mallaqa hawaalaa wal gaafachuun gumaa baafanna jedhanii wal cafacafuun itti fufee jira jechuudha. Kanarratti wanta dubbachuu barbaadu maa inni waan haarawaa osoo hin taane garuu immoo wanta dubbachuu barbaadu akka yaada kiyyaatitti yeroo ammaa kana namni hunduu nama dhaga'u namni hunduu girrisaa mataa isaa qaba namni hunduuyyuu mootu nama isa jala hordofu qaba. Dhageettii miidiyaa qofaaf yookaan immoo mallaqa yookaan immoo biyya jiraannu qofatti fayyadamne miidhaa miskiina taphataa jirra jechuudha. Akka fakkeenyaatti jalqaba kan qabame Oromoo tokko erga sanii ijoolleen Oromoo gabbaatee Oromoon qabame gumaa baafanne jedhanii uummata Habashaa Amaarran hedduu qaban jechuudha. Rakkoon qabu namni nama miidhe deebisanii miidhuun homaa miti gumaa baachuu wannuma jiru garuu immoo wanta as biratti beekuu qabdan kan jalqaba qabame suni miskiina karaa deemuu qabame kan deebistee Oromoon qabdes miskiina karaa deemuu qabde malee namicha mucaa Oromoo qabe sana yookaan immoo warra dallaalaa warra mallaqa mucaa Oromoo qabee mallaqa gaafate sana hin qabne jechuudha. Kan qabamee tumamaa jiru miidiyaa kana gubbatti kan qabameetiin olii gadi oofamaa jiru kan birriin gaafatamaa jiru kan Oromoos kan jaras miskiina malee warra gartee nama qabu kanaa miti jechuudha. As biratti dhaamsi kiyya guddaan maa inni silaa warri nama qabu suni dantaan qabanii akka fakkeenyatti warra kaan namni jaha moo shan qabamee mucaa Oromoo tokkocha qabame san gannuu dhiisii uummata kana fudhadhu namichi abbaa kiyyaa yoo qabdan dantaa kiyyaa miti ammallaqa barbaadaa riyaala 30 naa buustan malee mucaa kana gadan dhiisuu jedhe yoo barbaadde abbaa kiyya fidi qabi viidiyoo waraabinaa ergi mucaa kana mallaqa gaafadhe kana fudhadhu malee gadi hin dhiisu jedhe jala sararee himee jechuudha araas natti biyyadhe si galee Oromoon immoo ijoolleen ta'e deebitee miira keessa galanii warra kaan qabanii tumaa jiran garafaa jiran maa garafanii miti abbaan isaaf rabbitu walitti dhufa jechuudha cubbuu ta'uu baatee san isaaf rabbituuyyuu wal gaafata as biratti wanta dubbachuu barbaadu maa inni keessattuu warri biyya alaa jiraatan daayaspooran ufii keessanii biyya nagayaa teessanii obboleen kiyya Saawudii jirtan malee dhaamsoo isin dhaamse namni wallaahi miidiyaa kana gubbatti nama waa'ee keessa akka namni isin quuqame deemaa lolaa qaba tuma fannisaa ajjeesaa warri isin jedhu kun dogoggora sirrii miti ammaayis immoo osoo isaan bakka san jiraatanii akkasiin godhanii jechuudha. Namni yeroo ammaa kana jechuudha jaarraa 21ffaa keessa jira obboleen kiyya. Jaarraa 21ffaa keessa namni hundi jireenya mataa isaa jiraata. Hin gowwoomina keessattuu warri biyya faranjii jiru. Keessattuu warri biyya faranjii jiru isinitti taphatu malee harka keessaniin ibidda qabataa jira malee ufii isaaniitii naamani namni biyya faranjii jiru sun osoo Saawudii jiraate osoo mootu seerri wal fakkaataan Saawudii fi Dubaay Ameerikaa jiraate namni tokko gabbeen tuqu. Namni tokko Amaara tokko tuqu jechuudha. Watak maa agarree bara amma dura gaafa Oromoo diisitti gabbaasee Habashaan shuggutiin dhahe rasaa san dhahe Oromoo kamtu deebiseetiin ijoollee san miidhe homa warri gaafa san ijoollee ta'e dhahanillee ammas mana hidhaan jiran ala jiran si galee kuni fakkeenya isinii ta'uu qaba. Kanaaf biyya ufii isaaniitii biyya nagayaa ta'anii harka keessanii ibidda qabataa jiran ufii isaaniitii biyya faranjii ta'aa dalagachaa harka keessaniin immoo deemaa qaba akkana godhaa jedhaniin isin miidhuu jiran obboleen kiyya. Namni yeroo ammaa kana jireenya mataa isaa jiraata malee namni obboleessa fuu aarsaan gafalu anamma akka Oromummaatti waliin birmatinaa osoo hin taane walii birmachuun maa inni yoo dandahame mucaa miskiina haaduu eettanii itti murteessitan mucaan sun amma abbaan isaa naa baasaa waa gargaarsuutti naa qabaa jedhaa jira. Warri miidiyaa gubbaan mootu haaduu gumaa baafanna malee mallaqa hin kafallu mallaqa kafaluun gadaantummaadhaa jedhaa jiran si galee. Kuni waan haarawaa miti. Gara Saawudii sanitti
والقبني حوالا والقافتشون أورمون حوالا والقافتشون جرسون حوالا والقافتشون تقرين حوالا والقافتشون وانجر سنيقالي غارا أورمون مالي تقرين كي سنبانة جرا غارا تقرين مالي أورمون كي سنبانة جرا أتشي ورأيت أموتو حوالا كسبوسان يجو غارا كنا تجرا كنا هم بينا كراسا لغيني سنيقالي ديم ني أقرر كنا في كل ون واجرو فرمان ما إن يوجنة فرمان نك فرماتاتي mucaa miskiina san kadoo itti murteessan kana silaalan dahame haga deema kilaashii radhaa mallaqa isinii kennan itti baasbooran mucaa miskiina sanii dora dhibballee tokko walitti buusanii gargaarame achii bahee yoo dandahame mootu namicha isa qabe sana warra akka isaatiin ijoolleen Oromoo illee jirti bara ijoolleen Oromoo ijoolleen keenya kamata anka ofii kiyyaan beeku warri gaara keessatti humna jajjaba qaban jiran Saawuditti jechuudha yoo dandahan jiraaf jalootti gadhiisuu malee miskiina fi miskiinan taphatuun bu'aa hin qabu jechuudha singalee amma dhugaa rabbiitti ijoolleen kenna guyyaa lama sadi booda warra qaban kana gadhiisa hin ajjeesan akka jira Oromoon uumamumaan agasuun nagaraan jabaatu warra qaban kana Oromoon akka gadhiistuun beekama sababni isaas Oromoon mallaqa barbaadde yookaan immoo ajjeesuuf hin qabu kenna ganuun isaa keessa gadhiise wal jijjiirradha malee namichi mucaa Oromoo qabe immoo jijjiirraan barbaadu jedhee jira asiin ibsa isin nagalta malee jijjiirraan barbaadu waan feetan godhaa jedhe isin galee gaafa kana eenyuun miidhama Oromoon ijoollee qabde kana gadhiisti sun immoo deemee akira yookaan mallaqa isa fudhata yookaan mucaa san lubbuu isaa galaafata jechuudha. Obboleeyyan kiyya waan tokko bakka obuusaa yaada keessattuu warri tiktaak irratti gabbaatanii haaduu malee mallaqa walitti gurree achiin baasnu gumaa baafanna warri jettan gumaan akkatti hin bahu. Isheen taana gamu dubartii taatee keessattuuyyuu nama guddaa taate osoo ilmoo hankeetee akkas hin jettu gabbaatee boottee ilma kiyya naa gargaara bakka sanii lubbuu isaa naa baraara jetta malee ilma namaa irratti immoo murteessin haaduu jette deemaa hidhadha kilaash isinii erga birri isinii bitaa birri isinii erga kilaash bitadhaa geettu mucaa sana osoo gargaartanii waan gaarii ture jechuudha obboleessa kee osoo ta'e obboleetti ilma hankee osoo ta'e murtee du'aa irratti murtee ati murteessitu silaa akka namaa hitti akka namummaa hitti yoo yaaddayyuu bakka sanii isa baastee rakkoo sanii isa baastee karaa gumaa ittiin baafattu booda barbaadatta jechuudha. Sila ammatti ka dursuu qabu tarkaanfin ijoolleen Saawudii wal fudhate sirriidha. Qabanii keenya ganuu dhiisaa keessan ga'e isin dhiifna jechuun tarkaanfin sirriidha. Garuu namichi dide eega dide immoo sila kan tarkaanfin itti aanu maal ture haaduu achitti dhiisuu osoo hin taanetti achi waan namichi sun barbaadu yoo dandahame kennameefi birri deemaa kilaash isin ibin Allah jedhanii kana agartanii mee namni maaltu obboleeyyan kiyya Ameerikaa taa'e nama biyya namaa jiru kilaash bitaa deem jira akkamitti haaw inde akkamitti namni tokko Saawudii taa'ee kilaash fannifatee kilaashii bitatee ni loluuf deema obboleeyyan kiyya innuu baqatee yaa ilaaha illallah alaama qiyaamati ko amma gabaabumatti ujuu andhaamsi kiyya guddaan obboleeyyan kiyya Saawudii keessa jirtan warri ummata san qabdanii awwala tarkaanfii isin fudhatan tarkaanfii sirrii dhibbarraan dhibba tarkaanfii sirrii tarkaanfii dhugaatillee waan ta'uu qabu goota garuu immoo amma eega namichi andantaa kiyyaa mi abbaa kiyyaa yoo barbaadan fannisaa anka qabe kana mallaqa kiyya fudhadhu malee gadi hin dhiisu jedhe tarkaanfii itti aanuu qabu ture yoo dandeettan warra qabdan kana mallaqa buusifadha akka barbaadan dandeettan jechuudha buusatii gurbaa ni kafala ka qabame sanii kafala yoo dadhabe immootu gurbaa shiiru ka Oromoo kana karaa ittiin gargaaramu irratti wal mari'achuu waliin haasa'uun gaarii isin jedha ammaayis immoo dhaamsi xumuraa yeroo hedduu warri biyya arabaa jirtan kun hin gowwoomina obboleeyyan kiyya diyaaspooraa ta'e baqataa kaayiroo jiru ta'e biyya fedhe ta'e namni hundi jireenya mataa isaa jiraata wallaahi abbaan fedhe Oromoof jedhe ani waan beeku sirriitti naaman abbaan fedhe Oromoo fedhe osoo Saawuditti miti biyya fedhetti Ameerikatti isinii meedha fakkeenya wal gaafa diisitti gabbee uummanni xiyyiitiin Oromoo dhahe namni tokko hin dubbanne si galee aarsaa suni fudhate laal suni amaarummaa isaatiif seera biyya sanii daffaree aarsaa dhufu kafaluuf gabbee shuguxii turukaasee Oromoo dhahe jechuudha. Kennamootu seera jira maal jedhe sodaatee dhiise jechuudha. Namni aarsaa kafalu hin jiru jireenya keessan jiraadha lubbuu keessanii hin qoosina maatii keessanitti illee taphatina haadha keessan illee cinqana isin jira mucaa hidhame san immootu rabbiin haa baasu rakkataa yoo wal arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru dhugaa rabbii dubbachuu kanaaf viidiyoo kiyya kanumaan xumuraa amma xumuraa itti waan nafaan turtaniif galatooma yeroo gaarii qabaadha sabiskiraayib godhuu hin dagatina.